Aziz में नम तो कोना डबल नुए आये नव कच्चा ओ कला नव कच्चा ओ कला नव कच्चा ओ कला यावा तुगानु दुबिसिवा आरालो बुसिवा कोकुमानु keneniwa amama tanu rakage bagesiwa biya taganu godiwa kadam fa gabi gabisiwa aye of culture of culture ah ni donagan world worldwa god is nena du bachun world worldwa abaru gas du gafan du busiwa ara buduwa kadam fa gabi gabisiwa
itti buga walitti qabaa hin qabu. Namni hirma isa tokko ijoollee ko teessoof barruu miila keenya lafaan geenyeette miila walirra dhaqanii taa'uun hin jiru. Inni tokko teessoodha, inni kaan immoo lafa hin taa'u. Kun hariiroo uumaa waaqaa fi nu gidduu jiru cimsa. Yoo akkas ta'e uumoonni dhugaa namatti tasaastii jedhama mitiire ijoollee ko. Kun isin bituufi malee hanga yoonaa gara yaa'ii keenyaatti hin ceene. Namni yaada qabu qabannu jedheetu eegala. Yeroo xumuru immoo qabadhee jedheetu eegala. Ijoollee ko mee amma gara yaa'ii keenyaatti haa ceenu. Qabadhu qabadhe egaa jarana yaa'ii guyyaa iddoo dhufeeti. Yaa'ii gootu deemoo yaa'ii ittiin dhugaan boo dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Bakka isaa dura abbaan bantii daangaa lafa koofi lafa isaa gidduu biqiltuulee manaa dhaabeetu. Yommus akka daangaatti waan nu gargaaru aanuuti leettamanee hin ture. Garuu adeemsa keessa leemmanni kun lafa kana fudhachaa jiru. Lafti koo immoo gara lagaatti waan aanu inumaayyuu leemmanni kun lafa koodhaan. Amma dhimma kana abbaa bantii hubachiisee leemmana lafa fudhachaa jiru kana cirsiisnee daangaa keenya biqiltuu birootiin bakka haa'uus muka jedhu walii gala. Garuu leemmana kana cirsiisnee biqiltuuwwan kunniin dhaabamuu lafti leemmanni irraa jiran hundi kan koo jiran. Lafti koo osoo leemmanni kun hin dhaabamini lafa sangaa jaati. Amma immoo kan haftee lafa sangaa shanii kun dhugaa jiru. Qabadhe. Arras akkuma kaleessa dhugaan ilmoo waaqaati jenneeru. Yaa'iin kunis goottannaan dhufneeru. Egaa dhugaan akka isaatu isiniif baasa. Kan koo lafti inni laga collee gamaayyuu akkuma lafa abbaa bantiif abbaa dhibba shilee manaan daangeessu lafa sana laga collee gamanaa muka ejersaaf lafa oomisha abbaa qorichoo daangeessu. Lafni nu haa daangeessuyyuu malee lafti inni laga collee gamaa kan abbaa bantii fi kan abbaa dhibba shimaanaa lafti inni laga collee gamanaa kan koo fi kan abbaa qorichoo faana ilaame. Gufuu gamaa sana gartuu gufuun sun gufuu osoo hin ta'in mukatu. Daangaa ta'e tajaajila har'as tajaajilaa jira. Ijji baddu iddoon ijaan baddu. Egaa isaanis daangaa isaanii lamaan gidduu biqiltuu ejersaa dhaabuu osoo qabanii biqiltuu leemmanaa dhaaban. Jaalan biqiltuu leemmanaa immoo waggaa jaam lafa jala deemee lafa dhuunfataa jedhanii abbootiin nutti himanii. Waggaa jaam lafa jala deemee lafa dhuunfata. Ammasitti garuu abbaan bantii fi abbaan dhibbaanii daangaan isaanii gufuu ejersaa laga collee gama jirtudha. Kanaaf abbaan dhibbashii gara daangaa abbaan bantii gara daangaa isaatti deemuu qabaan jedhe. Dhugaan jirtu kanuma qabadhu. Qabadhe. Yaa dhugaani dubbis. Biqiltuun leemmanaa bishaan jaallatu. Lafti abbaa dhibbashii immoo gara laga colleetti waan aanuuf lafti abbaa dhibbashii dhiibame. Kanaan dura lafa kana waggaa kudhanii dura qotannaadhaan waggaa lamaaf qoteetti yookuus lafti kun oolmaa sangaa jaati. Amma garuu akkuma argitani oolmaa sangaa shanillee ta'u. Kanaaf abbaan bantii daangaa isaatti deebi'uu qabaan jedhe. Qabadhe. Yaa osoo dubbii kana kunuunfanne maal isinitti fakkaata? Dhugaanis waan baay'ee natti fakkaata. Gufuun ejersaa daangaa boqochoo fi obbo Tareessaa gidduu jiru ragaa guddaa nuuf ta'a. Kan biraa immoo obbo Daawit lafa kana qotannaadhaan waggaa lamaaf qoteera. Yeroo sana lafti kun lafa
yaa rabbi dhugaana dubbisi yaa'ii kootu dhufe yaa'ii dhugaani dhufe arras immoo akkuma durii dhugaan baatee dhugaa kana kan baase namaanii waaqa dhimmi kuni babal'atee anatti sumaatu natti fidi kanaan naa dhaabbachuu kana dhugaan immoo har'a yoo na harkatti jal'atte bolqaccee koo kana maatii koo kana nafa dhugaan baatee dhugaa koo kana nafa dhugaan kan ijoollee koo walitti naaras galata kee galata kee Aku mau bertanya, Euro